ilmaan keessan ka ummata keessan keessatti hafu if eeggadhaa kaadireef kaabinallee isin karaa dhayxan hin qabdan ummata gartee har'a miidhu jirtan kanaa wajji jiraachuu teessa qawween har'a ummata kanaan miitan aangoon har'a ummata kanaan miidhu jirtan tun isin harkaa fuudhamuu teessa gaafa sansii fi ummanni ati miidhu jirtu sun tokko taatan gaafa san yaa rabbi eessana keesse maana uumteessi qabataa ammuma ummata keetii eeggachaa deem milishallee warri nama dhiittu kun sigale if eeggachaa warri sirni kun namaan cabsu jiru milishaa kanaa fi warroottan kana sigale if eeggachaa namichi fi ni deema yaadadhu warri mangistuu Hayilamaariyaam wajji nama jeesaa ture har'a isaanii hidhaanidha jedha malee mangistuun Zimbaabuwee keessa bashannanaa jira saniifu kunis gaafa kute hidhamee ollaan jibbamee itti rakkatee rakkifamu isinii jechuudha saniifu bakka deemtan bakka teessanitti ummata keessan hedduu rakkisina waan dhufuun beekamu jijjiiramni har'a boruu guyyaa lakkaawwachaa jira ni dhufaami ni dhufa laa shakka fiiqa gannummaan kun xiqqoo lafti qoqqoorteetuma namnummaan haa wali qabamu eeguuf teessa ni dhufaamiitii ni dhufa sigale dubbii rabbiitii fi dubbii jaawarii ittuma dhufta ni turta malee ittuma dhufta saniifu arraabsi fakkaachuu dhabuun malchiisa boru garuu sigale yaaba osoo gaafa sheekkaa bakkas naanjuu san dubbii san tuffachuu baadhee dubbii san dhageeffadhee sigale jettanii wanta injiina faarsee bulaanis warri gandaalizimii warri federaalizimii dhiiftanii gandaalizimii hordoftan mee suuta jaa oggii arrabsitanii suutuma arrabsa warri madura jaawar kana arrabsees warri madura marroo arrabsees takka xiyyaa kun kamarroon du'ee jee sigale hoggii jecha san yaadanne buloona 45 mataa kana keessa gannuna qamaa jechuudha maaliif nu fakkaateeti nama hijibuun hin barbaachifne wajji teenyee hijibne edaawwanni isaan ichi nutti himan hundi hijiba sigale nuti dhugaase nuti ree dhugaan qabsaa'u jirra akkuma keenyatti kutannoon qabsaa'u jiran seenee saniifu warri waa arrabsitaniis warri waa diidaniis suutuma jaa booda akka gartee sheenaan qiyaamaan isin hin qaban wanta jaa hayyoonni keenya dhaamsa dhumaa hayyoonni keenya woboon teenya amma hujii isinirraa feenaa jaaramtan duraan bakka takkittiin Oromoon humna qabaachuu turte siyaasaadhaan dubbiin gajjette siyaasaa hayyoonni dhufe isinii qabe tarkaanfiin teenya tafannoo caalaa laaleessaa ta'u qabdi tanfannoon qaallicha shayxaana kanarra geggeessitu caalaa laaleessaa ta'u qabdi hayyoonni keenyaas jijjiirama hujii isinirraa barbaannaa dhiibbaarra godhu gamaa gamanaa dhiibbaatti godhu nu dhageeffatan ijoollee teenya sigale kabajaa nuu qaban waan ummanni isaanii juu hundaa'u marrorraa eegali jawwee taayyeen hiifuu hidha jira sigale hundi isaaniituu nu dhageeffatan ilmaan keenya namni hundinuu itti dhiibbaa godhu qabdan namichi kun yoo kanatti amata tokkoof itti fufe ambiitti sunuu yoo kuma rabbiitii jiraatte hin beeku malee waan jiraattu natti fakkaatu ummanni rakkatee qiyaamaan qaba ummanni rakkatee yaa rabbi maana uumte sigale maana uumte keessa jira namni dachii gurguree biyyarraa godaanaa jira biyyarraa yaa'aa jira inni dheengadda ummata 157 ka qaala'insa jireenyaa
dhabaminsa nageenya rakkina baqachuudhaaf bahara jireenyaan jijjiiree bahara keessa dhume san kan addunyaan guutuun gadda ibsatte san ozoon gaddan ibsatin qaallicha wallisaa du'e san gadda ibsate. Abiyyi biratti yoon namni nama isa faarsu qofa. Ka isan faarsine namaa miti. Ka isan dura dhaabbatu kan namatti lakkaa'u. Keessattuu nama akka Oromoo tuffatu. Keessattuu nama akka Oromoo inni tuffatu hin jiru jechuudha. Hoggi waa'ee Oromootti dubbatan hechi siin jaasi. Uummata kiishinii uraa jaabar. Maqaatti baasee Oromootti. Uummatuma qabsaa'ee gartee wayyaana jalaa isa bilisoomsee ilmaa fi intalatti gabbaree ichi geesse kana uummata kiisha uraa jaanii bar maqaa kana jaanii bar keeysoodhaan. Isin beeyta waan isiniin ilma keenya biyya harkaa kabaja. Ilma keenya biyya harkaa kabaja. Nama hangas takka tuffatu. Ilmi abbaa tuffatu faayidaan qabu. So osoon uummata san gadda isaaniin ibsatin uummata dhume san gadda isaaniin ibsatin gadda qaallicha tokko waan qaallichi sun isa faarsuuf qaduusu waan isa faarsuuf jecha gadda isa dhagahame ibsatee mootummaa kanaa biyya bulchaa mootummaa duutii gartee uummata inni keessaa hin dhaladhajuu isa gammachiifte. Inni guyyaa Oromoon akka gaarii duute deeqqifatee rafas diriirfatee rafa. Guyyaa Oromoon akka gaarii rakkatte sabaa sablammiin akka gaarii rakkatte isaaf tola. Saniifuu uummata keenya qabsoo teenyaaf hoggii hayyoonni keenya guuza barbaadu fira barbaadu warri dura dhaabbatu bilziqinnaa qofa. Antana Usmaafiin bilziqinnaa qofa. Malee namni keetiin qabsaa'ee diina sirraa kaasaa siin je'ee guuza sii uumu ifiifuu guuza naa uumi abalu biraas naa dhaqe abalu biraas naa dhaqe sabaa abaluutiis naa dubbisi jettanii adreesa kennuuf qabdan lookeeshina kennuuf qabdan malee abalu bira maa dhayta abalu wajji maa mari'atta abalu wajji garuu qaallichi sun abaluu sadii wajji ta'ee si jeesu jira. Obboleessoo dirqama kanaa kan gartee hayyoota kanarra keessan kanaas mee xiqqoo ofirraa xiqqeessa wal arrabsuu kanaas mee xiqqoo ofirraa xiqqeessa eegale wanni isin gartee arraba keessaa wal diigaa keessaa harkattanii jirtu. Wanni isin beekuu qabdan takkittiin qaallichi kun aangoo tana guutee diigee hayyoota dhabamsiisee harree qofa olii qabeeti aangoo if harka galchee jira. Yoo rabbiin tokkichi du'aa'ii qotee bulaan godhu jiru kana dhagee yaa rabbi kamallasan nurraa qabi akkuma rafetti hambisi jedhanii du'aa'itti godhu jiranii yoo rabbi kana dhagee akkuma rafetti hambisee akkuma mallasan mataa qabee kuteen boru nama biroo bakka san dhaqa. Namni sun amaara irra siin sodaachisan kana ta'uu malchiisa. Gaafa innichi sii dhaqe akkam ta'a amma haaree qabsoo kaata ammaas. Ammuma qabsooytee sirna firraa jijjiiru sirna gartee siif ta'u sirna sabaa sablammii ta'u sirna ittiin barattu sirna ittiin daldalattu sirna ittiin badhaatu ammumarraa ijaarrachuu qabda. Abbaan fedhe aangoo haa qabatu. Boru yoo qabiroo qabate kam taata? Sirna inni diriirse kanarra dhufee yoo qabiroo qabate aangoon isaa harka jirti wanni hundinuu. Qaallichi kun aangoo guutuu if harka deebise lubbuu qabaa yoo arra du'e rabbi harrumaa ajjeesu yoo arra du'e mee aangoon nama biroo irra dhufti mee ati kam taata okkis mee kam taata okkis haaree akkaatee jetta ammumarraatiif qopheessaa deebi'e ammumarra sirna kana lakkiin nuun ta'u sirni qeenxeen nuun ta'u nam tokko jalatti hin bullu nama tokkoon hin hoogganamnu nuti kan hoogganamnu sirna malee namaanii miti hin barbaannu jettee arruma bee magan jettee dura dhaabbachuu danda'u qabda. Dura dhaabbachuu danda'u. Yoommoo waan kana dura hin dhaabbanne yoon kana waan kana waliin taatee hayyoota kee kanaa wajjin dura hin dhaabbanne gatii ati kafaluu teessu
rabbi natti fide rabbi nallee nageessisi gatii ajaa'ibaa akka faluu teessaa gatii ajaa'ibaa mana uumte saniifuu tokkummaa keenyaa jabeeffannu hayyoota keenyaa dhageeffannu isiniin jaa nagaan naa jiraadha kun sheekkaa butaati kanuma sheer walii godhaa sagantaatti aantu yoo rabbi janga walitti